jireenya mo'achuuf tattaafataa jirta. Barataa yookaan tokkotti gaarii galmeessuuf dhamaa jirta. Garuu haala nuti mijachuu dhabanii mataa agarsi qabuu danda'u. Wanti hundis akka yaada keetii ta'uu dhabuu danda'a. Garuu kan sirraa eegamu carraa qulqulluudhaan jennee gochuudha. Tattaaffii gochaa jirtuuf cimtee hojjechuu qabda. Kana ta'uu baannaan kufaatii jireenya keetiitiif galma gahuu dhabuu qabxii keetiitiif namni siif gaafatamu jiraate si mataa keetii qabu. Namni biraa ilmoo siif hin gaafata. Namni galma gahuu kee yookaan immoo kufaatii kee ilaala. Dhamaatii adii gochaa turtiin hubatu. Kanaaf jabaa. Ammas jabaa. Abdiin kutatiin. Tattaaffii walirraa hin cinne kanatti gootu gara galma keetiitti wasi dhiyeessi malee hubatti siin deebisu. Tattaaffiin ati kan kaleessatti dabalte har'a gootu kan kaleessa caala galma keetti dhiyeessaa jira. Kanaafuu jabaan. Tattaaffii gootu keessatti kan dabarsite yaadadha. Dongorroo jiraate sirreessi. Ciminoo jiraate immoo jabeessi qabadhu. Kan keessa jirtutti jabaadhu. Murteessituu fuuldura keetii waan ta'eef. Kan itti deemtuuf abdiin jiraatu. Mi'eessituu tattaaffii keetiiti waan ta'eef. Bakka yaadde gahu obsa horatu. Akka abdiin kutanneef zibayyadu. Kayyoogiyaaf galmeessiif gahuuf abdiin kee kadhadhu. Kun ammoo anniisaa keessa keetiiti waan ta'eef.